Biqiltuu Wayyiko. dhugaa dubbachuuf garuu iddoo na onnee koo keessaa qabdu guyyaa guyyaadhaan bal'ataa dhufaara. Iddoo guddaa qabaataa dhufaartaa kan duraanii caalaa. Hamma kana sin jaalladha jedheen eeyine ture. Guyyaa guyyaadhaan dabalaa jira paawuriinsaa. Guyyaa guyyaan dabalaara. Hamman qursii ganama nyaadhee irraanfadhutti sin jaalladha jedhee yaadne garuu. Amma waan ganama nyaadhee yaadadhu. Guyyaatti si'a meeqana yaadattame? Guyyaatti yeroo itti si yaadanne hin jiru kaa. Yeroon bishaan dhugu bishaan keessatti. Yeroon nyaata nyaadhu saanii keessatti. Summan arga. Yeroo waa dubbisu matsaafa keessatti. Garuu yaadni kiyyaa akka inni dhibeessitti ta'e barnoota kee irraa si kutuu sin fedhu ni beektaami. Absira lubbuu. Waantaan irra deddeebi'ee natti ergaara'ee balaan buute maaliif? Lubbuu ofaninuu wal fakkii hodhisiifanne kun hin bareedu? Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko miidhaga hedduu takka. Ani maal ilaalaa ture beektaa kana ilaalaa ture bara yeroo si yaade bakka kana banadhee ilaala. Ina deessee misirriitti hin mul'isne laayitii isaan qannasaa qabu. Neetworkii isaatu buuse. Garuu mataan dhukkubsitan dhugaa Rabbiyaan mataan kiniinii qo'eessi jiru. Hin taatan isin wallee hin taatan. Bakka qofaatti na argattanii wal irratti na faarsatan ana qofaatti na argatanii wal faarsatanii rakkoon qabu. Kun kan akka doktora Dooktoriitti bilbil. Ollaan hin jirtu. Maqaa gandaas maqaa namaas baadhattee hin deemtu maqaadhuma ishee malee. Isinii galee. Lubbuu. Wayye maa bu'u? Neetworkii kootu keetu qaqqabaara. Neetworkiin koo na qabaa jira. Ankoo sirriidhuma jira. Koomintiin deemaa jira. Kiyya ta'uun dhaba bakka. Absir. Na lubbuun maaltu haaraadha? Haaraan maaltu jira? Naamiin beekumaa naafis. Bagumaadha koo taate atillee. Haaraani waa takka hin jiru yaada keerraa akka nafe. Akkan si jaalladhu beektaa garuu. Yes, ayinoon hin beeka. Macaan argataa jira irraa qabuma dhiisu. Ataa obbo. Maqasiin ta'uu maqasii ta'a. Irraan qabu yoon isitti argate irraan qabin. Irraan qabnu takka qophaa ta'u dhiisi. Jechoota jaalalaa kee miidhagoo sanaan garaa na raasime.
Firii viidiyoo siin jedhaa jiran warri mana kooti. Biqiltuu koo Wayyee koo. bakka guddaan siif qabashi. Atis jireenya koo keessaa akka bakka guddaa qabdu hin dagatin. Siin eenyulleen akkasii hin Beeka. qixxeeffanne hin dagatin. Haadhaaf abbaa Ani koo irraa kan eenyulleen. hafeeti hundumaa oli. Anis naman sira jaaladhu yoo jiraate harmee koo qofa. Sanarraan kan hafe namni si ga'u hin jiru. Galatoominaa jiraadhu. Si jechuun daawwitii jireenya kootiiti kan hin keessattu argu. Abdii jireenya kootii Rabbii gaditti. Akkamsii ta'u garuu Naaf jiraachuu dhumti kee qoftee nanaaf gahaadha. biqiltuu Wayyee koo. dhugaa dubbachuuf garuu iddoo na onnee koo keessaa qabdu guyyaa guyyaadhaan bal'ataa dhufaara. Iddoo guddaa qabaataa dhufaartaa kan duraanii caalaa. Hamma kana sin jaalladha jedheen eeyine ture. Guyyaa guyyaadhaan dabalaa jira paawuriinsaa. Guyyaa guyyaan dabalaara. Hamma kana hamman qursii ganama nyaadhee irraanfadhutti sin jaalladha jedhee yaadne garuu. Amma waan ganama nyaadhee yaadadhu. Guyyaatti si'a meeqana yaadattame? Guyyaatti yeroon itti si yaadanne hin jiru kaa. Yeroon bishaan dhugu bishaan keessatti. Yeroon nyaata nyaadhu saanii keessatti. Summan arga. Yeroo waa dubbisu macaafa keessatti. Garuu yaadni kiyya akka inni dhibee sitti ta'e barnoota kee irraa si kutuu sin fedhu ni beektaami. Absira lubbuu. Machaan irra deddeebi'ee natti ergaa ra'ee balaan buute maaliif? Hayyee maali adabbiin kee? No, adabbi kiyya si argitee adabbi kiyya fudhattee Maannu Si argitee Machaa miti jaalallee si adabbiin bira sadii jirti waan ta'eef. kennama. Jaalallee si bira jirti waan ta'eef Adabbiin jechoota maaliiftu osoo iji kee argu maaliiftu kumaan jetta iji kee arge mo'atte maammeen dhufeenna maammee galchite achi booda osoo maammee wajjin taphannu wal fudhattanii calaw jettani. Miira keessaa ba'i. Mbo. Machaa Machaa Oye. Abbaan cuggaarraa fite. Badii.